Yaa'in hundeeffama waldaa Yuuniyen Federeeshinii Intarnaashinaal Teekwaandoo Direedaa Pireezidaantii Koree hojii raawwachiiftuu waggoota afran itti aanan waldaicha hoogganan filachuudhaan goolabameeti jira. Yaa'icha irratti filannoon pireezidaantummaa fi Koree hojii raawwachiiftuu waggoota afuriif waldaicha tajaajilan filatamaniiti jiran. Yaa'ii kana haasawaan kan banan Komishinii Dargaggootaa fi Ispoortii Bulchiinsa Direedawaatti Daayirektoreetii Ispoortii babal'isuu fi misoomsuu obbo Iskandar Mahammad baga hundeeffama waldaa Yuuniyen Federeeshinii Intarnaashinaal Teekwaandoo Bulchiinsa Direedawaattiin isin erga jaamboda gosoota ispoortii dirreen dhawaa ittiin beekamtu keessaa tokko intarnaashinaal teekwaandoo ta'uu eeranii carraaqqii ispoortii kana guddisuuf taasifamu keessatti komishiniin dargaggootaa fi ispoortii bulchiinsa dirree dhawaa deeggarsa barbaachisuun waldaicha cinaa akka dhaabbatu mirkaneessanii jiran. ይህንን ስፖርት ለማሳደግ ከጎናችሁ መሆናችንን መግለጽ እወዳለሁ። Hunda dura baga hundeeffama waldaa Yuuniyeenii Federeeshinii Intarnaashinaal Teekwaandoo Dirree Dhawaatiin isin geejjachuun barbaada. Gosoota ispoortii dirree dhawaa keessatti bal'inaan beekaman keessaa tokko Intarnaashinaal Teekwaandoodha. Waldaan kun ispoortii kana guddisuu keessatti gahee isaa akka baatu amantaa irraa qabna. Kanaaf sochii taasiftan keessatti akka Komishinii Dargaggootaa fi Ispoortii waan barbaachisuun akka isin cinaa jirruun isinii mirkaneessuu barbaada. Jalqaba irratti dambiin itti bulmaataa waggaa afuriif hojiirra oolu miseensota yaa'ichaaf dhiyaatee irratti erga mari'atamee booda sagalee guutuudhaan raggaa'eeti jira. Kanatti aansee filannoo pireezidaantummaa gaggeeffameen kilaba Maatiyaas Teekwaandoo bakka bu'ee kan dhiyaatee dargaggoo Fuwaad Mahammad waggoota afran itti aananiif pireezidaantii waldichaa ta'ee tajaajiluudhaaf sagalee guutuudhaan filatameeti jira. Yaa'ichaan booda yaada kanneen kaayyoon hundeeffama waldaichaa ispoortii intarnaashinaal Teekwaandoo dirree dhawaa guddisuu ta'uu kan dubbate pireezidaantiin waldaichaa dargaggoo Fuwaad Mahammad hojiilee gaggaarii yeroo ammaan tanaa hojjetamaa jiran itti fufsiisuu fi ispoorteessitoota ciccimoo dirree dhawaa fi biyya maqaa yaamsisan oomishuudhaaf waggaa afran itti aanu hojjechuudhaaf karoorfachuu isaa ibseeti jira. Amma akka kilaboonni adda addaa waldaadha uumame kuni ani waggootaan afran as deemuudhaaf galma dirree dhawaan roga ITF'tiin gahuu barbaaddu ol nin geessisa jeetiin abdii qaba. Akkuma kana dura dirree dhawaan maqaa bareedaa qabdi. Gama dorgommii faayitiitiinis wantoota gara roga adda addaatiin gama ITF'tiin akka biyyaattii fi akka addunyaatti illee sadarkaa bareedaa irra jirti. Dhiheenyuma kana akka addunyaatti Filipiinitti meedaaliyaa 10 fi waancaa fiddee jirti ijoolleen teenya. Dirree dhawaa takkaa biyya keenya bakka buutee ijoolleen dirree dhawaadha. Akkasuma ammas fuuldura amata afran kana keessatti intarnaashinaali takkaa akka addunyaatti maqaa yaamsisuu dirree dhawaa. Dirree dhawaa ol kaate akkuma dirree dhawaan Itoophiyaatti qooyyamtu akka mootummaattis san eegsisuudhaan hamileen kiyya. Abbootii qabeenyaa waliin qindaa'uudhaan hanqinoota meeshaalee dorgommii mul'atan furuudhaafis kan hojjetamu ta'uu ibseeti jira. Ispoortiin nageenya waan taateef hariiroon dirree dhawaan biyyoota biraatii wajji qabdu gama roga ispoortiitiin uumame jechuun dippiloomaasiillee akkasumatti cimaa deema. Fedhiilee adda addaa kan dirree dhawaan qabdu gamana fiduu jira. Kaazirus akka fedhiilee dirree dhawaan qabdu biyya alaa akkatti intarnaashinaal ta'e takkaa addunyaatti mul'atu barbaadu hedduu jira. San ni mul'isa. Maqaa dirree dhawaatii tochi yaamaman ijoolleen kun eessa jedhama. Alaabaa biyya keenyaa wagga qabattee ijoolleen tun addunyaa irratti mo'attee takkaa sadarkaa guddoo irra geesse. Eessa jedhamu dhufa akkuma rogaa ispoortii biraatiin dirree dhawaa yaamamuu jirtu. Kunis akkasii yaamsisa. Dabalataanis koreen hojii raawwachiiftuu waldaichaa miseensota nama 9 keessaa qabu guyyuma kana filatameeti jira. Hoogganaan waajjira Federeeshinii Teekwaandoo dirree dhawaa obbo Ibsaa Durree gama isaaniitiin bakka bu'oonni kilaasteroota baadiyyaa bulchiinsaa akka hirmaatan taasifamuu fi miseensonni koree hojii raawwachiiftuu 9 ta'anii filatamuun yaa'ii kana adda taasisa jaanii jiran. Wanni adda isa godhu takka ijoollee baadiyyaa hirmaachisuudha. Lammeessaa kilaba hundara asirratti akka hirmaatan godhu, araddaa sagaliin akka hirmaatan godhu, sagalee akka kanaan godhudha. Inni biraa horeen hojii gaggeessituu federeeshinaa 7, 9, 10 ta'a. Ilaarraa wanni baratamee 7 irratti sanii ol hin deemne asoosinaa fi koomitee horee gizee ta'ee 5. Kanaafuu nuti immoo federeeshinaa kana karoora keenya bal'aa waan ta'eef akkuma dirree dhawaa ufamti ollaallee hirmaachisnee akka biyyattis waliigalattis bu'aa guddaa finna jenneeti yaaduu waanneef horee 9 godhe. Achirra waliigallee sagaleen hirmaannaa dubartiillee keessanii cimsinee jirra. Hundeeffamuun waldaichaa Teekwaandoo dirree dhawaa daran cimsuu fi ispoortii kana bakka hundaan gahuudhaafis ni gargaara jaanii jiran. Amma dura gaafa maaster haasaffaa jiran Teekwaandoo hundarraa'u intarnaashinaal Teekwaandoo beekama. Hirmaannaanis dargaggeessaa fi dubartiis hodduuf keessaa qaba. Ijoollee magaalaa fi baadiyyaattis seentara yeroo itti bikkatti shaakilan seentara hodduu qaba ture.
ati yeroo booda xiqqoo dadhabinaan mul'ata. Haala seen ammaan tana bikka dursanii deebisuuf inni duraa meeshaalee adda addaa isaanii qopheessuudha. Itti shaakalanii fi dorgoman. Inni lammeessaa iddoo itti shaakalan haala mijeessuudha. Kan itti gaafatamaan biiroo teenyaa reefuun tana dhufee waada seenee jira. Warra filataman keessa abbaan qabeenyaa ni jira. Qaama mootummaa keessa warri dalagus ni jiranii. Dargaggeeyyinis fiiguu danda'an ni jiranii. Akka federeeshinichaattis naannolee ollaa waliin qindaa'uudhaan carraan dorgommii kan babal'ifamu ta'us eeraniiti jiran. Takka dubartootaa fi dargaggeessa irratti bal'inaan dalaguu qabnaadha. Inni lammeessaa hawaasa keessa innitti hubannoo qabsuu qabnaadha. San dhiiraa fi dhalaa jennee addaan keenya jira karaa keessatti. Osoo dorgommiin eegalle dura ammaan tan egaa horeen tun karaa hojii seentee booda inni guddaan hubannoo qabsuudha wanni dalaguu qabna. Abbootii adda addaa jira isaan san haawwan keenyaas dargaggeeyyiis dubartiis isaan yaamneeti waa'ee ispoortii kanaa takka hubannoo akka argatan godhu. Lammeessaa san booda dorgommii takka qopheessu. Egaa dorgommii qopheessinee isaan achirra hirmaatanii ilaalan booda san argan booda ollaalee keenya yaamneeti dirree dhawaa irratti dorgommiin akka qophaa'u godhu. Oromiyaa jira, Harrii jira, Affaar jira. Isaan san dirree dhawaa irra dhufanii nu hojii dorgommii yoo godhan ifaa bilisatti miidiyaa adda addaa irratti gizee addunyaa irratti mul'ate. Edaanuu internaashinaal teekwaandoo sirriitti waan waada seenee galmaan ga'ee jira waan jedhamus achirra mul'isna. Hirmaattonni yaa'ichaatis yaa'iin gaggeeffamee haqa qabeessaa fi hirmaannaan dubartootaa kan irratti mul'ate ta'uu kaasaniiti jiran. Wanni akkanaa ifaa bilisatti namni filatamee akkanatti dubartiinis namni hundinuu bakka hundarraa itti hirmaatanii akkana filmaannu kun waan hedduun baratamiiniif jecha walga'iin har'aa kun waan addaati waan bareedaadha haaluma kanaan yoo itti fufee gaariidhaan ta'a. Yaa'ii kanarratti bakka bu'oonni kilaasteroota baadiyyaa bulchiinsa dirree dhawaarraa dhufan akkasumas bakka bu'oonni kilabootaa fi araddoota saglan magaalaarraa dhufan hirmaataniiti jiran.